Haacaaluu Hundeessaa Jirtu mana Oromoo? Jirra. Jirtu? Jirra. Jirtu? Jirra. Mana Oromoo Afrikaa kibbaa jirtu? Jirra. Eebbisuun egaa Islaamii guddoo irraa eegama. Nuti yeroodhaan yoo ta'us maatii egaa Rabbiin hunda keenya dhagaame. Kan nagaan nu oolche nagaan nu haa bulchu. Hawaamataa nu haa baasu. Rakkina akka malee nu haa baasu. Biyya uummata keenya miidhaa jiru Rabbiin nurraa haa kaasu. Gadaan dhagaye. Dhagaye. Gadaan wajjin dhagaye. Dhagaye. Oromoo Rabbi haa bilisuuf. Ilma Rabbi nu haa gonfachiisu. Mootummaa abaaramaa kana Rabbi nurraa haa kaasu. Rabbi nurraa haa kaasu. Rabbi nurraa haa kaasu. Duraan dursee hunda dura carraa kana argachuun haasoo godhuuf maqaa uummata Oromoo maraatiin galatoomaa jechuun barbaada. Itti aansuudhaan manguddoota abbootii amantaa durboonni hawaasaa manguddoof haawwan keenya dhiiraa fi dhalaan xiqqaa fi guddaan martinuu yaamicha keenya kabajanii asirratti argamu keessaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u jechuun barbaada. Hayyoota hooggantoota paartiilee siyaasaa qeerroowwanii fi qarreewwan cubbuu mootummaa gabroomsaa biyya impaayera Itoophiyaatiin durirraa kaasee haga ammaatti maneedaa keessatti badii tokko malee gidirsaa fi balleessiidhaan hidhamanii dantaa sabichaa osoo dabarsanii hin laatin mataa ofiif aarsaa godhanii qabsoo gaggeessaa jiranillee galatoomaa jechuun barbaada. Saawota gameeyyii qabsoo sabaa hanga har'aatti irra cichanii qabsaa jiraniif akkasumas kanneen saba kanaaf dhiiga dhangalaasanii lafeetti cabsanii qaamitti hir'atanii qabsoo uummata Oromoo asiin gaaniifillee galatoomaa jechuun barbaada. Artistoota keenya kanneen qabsoo kanaaf aarsaa ta'an hunda isaanii tuquu baadhullee isaan keessaa kan akka Mustafaa Harawwee, Eebbisaa Addunyaa, Usmaan Muusaa fi Haacaaluu Hundeessaa faan hangafarratti warra kaani. Seenaa boonsaa hojjetuun onnee uummata Oromoo keessatti sumudaa dhalootarraa dhalootatti dabru lubbuu isaanii aarsaa godhanii wareega qaalii qabsoo uummata isaaniitiif gumaachan galata isaanii waaqni Oromoo bilisummaadhaan nurra haa deebisuuf jenna. Haacaaluu Hundeessaa funyaan mootummaa gabroomsaa wayyaanee jala taa'ee osoo gidiraa fi doorsisa isaanii hin sodaatin biyya abbaa isaatti osoo hin baqatin keessa taa'uudhaan qabsoo gama maraanuu finiinsaa fi falmaa mirga dhala namaa ta'uun lubbuu isaa wareegamuuf of qopheesse qeerroodhaaf qarree waliin qoma isaa rasaasa mootummaa gabroomsaatiif laatee gootummaan onnatee onnachiisee qabsaa'aa ture. Mootummaa wayyaanee lafaan ga'ee Maqaleetti galchuuf galee leencaa baatee seenaa isaa qabsoo Oromoo keessatti qalama daabaatiin galmeesse. Jijjiirama siyaasaa bara 2018 keessatti argameef Haacaaluu Hundeessaa gumaachi inni godhe kana jedhanii himuuf jechaatu hanqata. Warreen sabaaf dhimma hin qabne ilmaan mallasaa warreen garaaf jiraatu kan qabsoo uummanni Oromoo lubbuu itti gabbaree lafee itti cabsee dhiiga itti lolaasee wayyaanee ofirraa kaasee xumura qabsoo goolabbii itti gochuuf jijjiirama dhufe butanii galma isaa osoo hin gahin carraaqqii qabsoo yeroo dheeraa qaxara cabsanii leellistoota sirna nafxanyaatiin waliin qabsaa'ota hayyootaa fi uummata Oromoo mara diina godhatanii aarsaa hin barbaachifne yeroo kanatti nu kaffalchiisan. Jijjiirama dhufeef uummanni Oromoo qabsoof aarsaa ilmaan isaa itti wareegee osoo galatoomfamuu qabu maqa balleessii fi doorsisni ilmaan goobanaa daakeetiin irratti oofamuu jalqabu. Yeroo kana hayyoonnii fi gameeyyiin sabni qabu martinuu jijjiiramni dhufee akka milkaa'uuf waliin mari'achuu fi gorsuudhaan sirreessuuf yaalanillee nama isaan dhagoo qabanii salphisuu fi doorsisuun deebii jaraa ta'e. Yeroo kana keessatti Haacaaluu Hundeessaa akkuma mootummaa wayyaanee fuulletti falmachuun beekamu ilmaan goobanaatis fuulletti sodaa tokko malee
haqa uummata Oromoo iji isaanitti himuu jalqabe. Warri gurguddaan kana quba qabu beekta. Yeroo sanallee nama dide amma akkamitti an uummata kiyyaaf qaalii beekta. Akkuma Haacaaluu mataa isaatiin jedhe Haacaaluun Oromoof qaaliidha. Ilmaan Mallasaa waan sirriitti beekaniif Haacaaluu galaafatanii hayyoota kaaniin hidhatti galchuu karoorfatanii bara daree guyyaa irraa jechuun guyyaa 29 duubaa 2020 Haacaaluu ajjeesuun awwaala isaallee magaalaa Finfinnee handhuura Oromiyaa dhoowwatanii awwaalcha gootaaf malu dhabee haceen yeroo lammaffaaf akka du'u taasisan. Hayyoota gameeyyii hooggantoota siyaasaa fi qaama jijjiiramaa kan ta'an martinuu maqa balleessiin cubbuudhaan ilmaan Mallasaatiin mana hidhaa keessatti gidirfamaa jiran. Haacaaluu Hundeessaa guyyaa kana yoo yaadannu seenaa bara baraa galmee qabsoo Oromoo irratti dhiiga isaatiin barreesse nutti laate ifiif wareegame. Haacaaluu Hundeessaa qaamaan nu biraa tare malee hojiif seenaan dhumii hin qabne hojjetee hojiin isaa bara baraan onnee keenya keessa galma godhatteeti jiraatti. Haacaaluu Hundeessaatiif Waaqayyoon lubbuu isaa jannata haa kennuuf. Kaayyoo ati irratti wareegamteef nuti ilmaan Oromoo galmaan ga'uuf waadaa sii seenna. Hacee ilma sabaa ati hin duune kan si ajjeeseetu du'e seenaan kee bara baraan yaadatama. Galatoomii ilma sabaa jechuu ni barbaanna. Guyyaan uummanni Oromoo siidaa kan kee handhuura Oromiyaa Finfinnee keessatti dhaabu yeroo fagoo miti. Qabsaan ni fufa, qabsoon itti fufa. Galatoomaa horii qindeessituuf warreen asirratti. Dura fuuldura ada gosa murra. One. Jabit pun tahu, walga kala
obboleeyyan kiyya nuti qaanii guddoo keessa jirra qaanii kana keessaa bahuudhaaf walitti dhufnee haa ijaaramnu.
Mangko duri shita